Egaa sagalee waaqayyoo ganama torban darbes sanbata guyyaa guutus sagalee hirmaachaa turre ammas suuta jennee akka nu galutti akka sammuu keenya keessa taa'ee boru yeroo rakkinaatti akka nu gargaaranitti waaqayyo wajjin jireenya akka ta'u akka jiraannutti waaqayyo musumboo akka ta'utti jireenya keenyaan dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo barachaa wal hubachaa akka deemnuuf iddoo lama sagalee waaqayyoo keessaa walitti qabee gaggabaabsee ibsuu yaaliin sana booddee gara kadhannaa dhaqnaa. Garuu inni guddaan ganama kana mana waaqayyoo akka dhuftan sammuu keessan amaneera ta'ennaan waaqayyo akkasitti dubbatu akkasiin barsiisu gorsaa keessan akka ta'e amantanii dhuftan yoo ta'e waaqayyo nutti dubbata nu barsiisa illee waaqayyo galannaa ta'u. Kun akkana jedhan dubbisa yeroo barbaachisetti akka nu gargaaranuuf araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf koottaa itti dabinaan gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti hin dhiyaannaadha. Ibroota boqonnaa afuriin dubbisee lakkoofsa 16 yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif tokko araara isaa argachuudhaaf lama ayyaana isaa argachuudhaaf sadii koottaa itti dabinaan gara teessoo waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti hin dhiyaannaa. Yeroo gara waldaa kiristaanaa dhufnu yeroo gara kadhannaa mana waaqayyoo keessa dhufnee jireenya keenya waaqayyotti agarsiifnu akka waaqayyo biraa maalan fudhaa maaltu natti fudhatee waaqayyo irraa akka jireenya koof kan ta'u waaqayyo yoo naa qoode fudhee galee kan sammuu koo balli koo barri koo itti boqotu waaqayyo biraa maalan argadhaa jennee gara waldaa kiristaanaa dhufuutu nutti jiraata. Ibroota boqonnaa afurin dubbisi. Yeroo Ibroota boqonnaa afur dubbisu nu jidduu namni sadi akka jiru nuu galee sabni kun saba sadi akka ta'e beekeen isin barsa jechuudha. Kana yeroo jedhu macaafa Ibrootaa kun kan barreeffameef nama sadiif yookaan saba jireenya sadi keessa jiraatuuf tokko saba bara baay'ee waaqayyo wajjin deemee waaqayyo harka nyaatee waaqayyo irraa dhugee waaqayyo akka du'aa isa oolchi amanee waaqayyoodhaan gargaaramee harka seexanarraa hiikamee dhibee qaburraa waaqayyoodhaan fayyee sababii ta'e tokkoon mijateef yaa ta'u yookaan mijachuufi dhiisee warra gooftaa dhiisanii duubatti deebisan warra gooftaa kaadaan isaan kanaan deebisee jabeessuudhaaf kan barreeffame Ibroonni namoonni utuu barreeffachaa waan jiruuf kana haasaa jira. Lama namootuma waldaa kiristaanaa keessatti jiranii fajajan jechuun waldaa kee jiru waldaatti hin deddeebi'u hin kadhatu namni hin kadhataa fi garuu waan kadhatan isin beekan waan hin kadhachiifatan isin beekan waan isaan durbatu isin beekan jireenya du'aan qixxee jireenya amma du'aan gee warroota waldaa keessatti mulu kaa'anii abdii dhabanii hafuurri isaanii kufee jiraachuu isaanii keessatti oomaa kiiloon amantii isaanii gabbu'ee Iyesuusii fi biddeen bishaanii fi dhiiga Iyesuus gargar baasuu dadhabanii warra caljedhaniima amman taa'u isa jedhamu sana warra waldaatti deddeebi'an kanaan immoo akkana miti jabaadhaa Yesuus Kiristoos karaa dhugaadha jireenya dammaqoo ta'a jechuudhaan barreeffame. Inni sadaffaan immoo saba akkamiin barreeffame saba Yesuus Kiristoos ilma Maariyaam irraa akka dhalate akka du'a akka ka'e mirga abbaa akka jiru deebi'ee akka dhufu akka fudhatu saba baay'ee dammaqaa saba baay'ee waaqayyoon jaalatu saba dhugaa wangeelaa kana hubatee gooftaa kana wajjin fiigicha dhugaa fiigaa jiru isaan kanaan fiigicha keessan kan amma dhumaatti itti jabaadhaa fiigaa hin dadhabinaa hin mulukaa'inaa abdiin kutiinaa haala laalinaa jechuudhaaf barreeffame. Kanaaf Ibroota kana yeroo qorattan yoo jireenya kee keessaa dhabde jireenya nama biraa keessaa dhabde ofis keessaa dhabde barreessaan Ibrootaa kun yeroo xalayaa kana barreessu kan kana barreesse nama afuuratti bilchaataa nama namaaf yaadu nama baduu namaatti hin gammanne nama yeroo hundumaa jireenya namoota baay'ee akka qubu nama hin barbaanne nama kanatu xalayaa kana barreessee jajjabaadhaa
jedhee warra dubbatti hafeen immoo koottaa warra laafeen immoo jabaadhaa jedhee nama xalayaa kana barreesse. Kanaaf namni kun amantoota kana yeroo jabeessu maal jedheetu jabeessa yoo jenne Yesuus kana sirriitti akka beekaniif hangafa lubootaa akka ta'e adda baafatanii lubatti yeroo dhiyaatan maal argachuudhaaf lubatti dhiyaatu namni tokko gara lubaa gaafa dhaqu gara luba tokko gaafa dhaqu jireenya isaarraa maal beekuu qaba gaheen lubaa moo erga jennee Yesuus luba guddicha ta'ee otoo jiru fuula Yesuus dhiyaachuudhaaf kadhachuudhaaf yeroo gara sana maal kadhannaa fakkeenyaaf waan suuqiidhaa bitamu waan harka namaatii argamu waan dandeettii keenyaan argamu waan haadha keenyarraa argamu Yesuus irraa arganna jennee yoo barbaade raawwannee argachuu hin dandeenyu. Kanaaf namoonni baay'een komattoota kan ta'an jireenya isaanii keessatti komattoota, hamattoota, sassattoota, galata hin qabne, jaalala hin qabne, kan namatti hin madaqne kan isaan ta'aniif maaliif waan waaqarraa arganne waaqarraa barbaanneef Waaqayyo immoo waan isarraa hin barbaanne nuun kennu waan ta'eef gara gungummii, gara gaddaatti, gara galata hin qabnee fi gara gooftaa dhiisutti kan nuti deemnu waan waaqarraa hin arganne waaqarraa barbaanna. Waan waaqarraa hin arganne waaqarraa barbaanna.